Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo irraa biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya saafaa kana kan sadaasa torbaa bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himnaa. Jiraataa godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan kan ta'e tokko aanaa Sayyoo keessatti yoo ajjeefamu qabeenya namoota hedduus gubuu fi saamuun barbadeessan. Jaaliraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Duulli duguggaa sanyii Oromiyaa keessatti erga Abiy Ahmed gara aangoo impaaratiitti dhufee kaasee adeemaa jiru kan ajjeechaa fi saamicha akkasumas hidhaa irratti xiyyeeffate yoo ta'u, namuu nagaan bahee nagaan galuun itti ulfaachuun jireenya gadadoo fi yaaddoo jiraachaa jira. Jiraataa godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan gandatu lama canqoo kan ta'e warqee qotuuf aanaa Sayyoo kan jiru nama maqaan isaa Abdallaa Ancaar jedhamu sadaasa 2023 aanaa Sayyoo ganda guutee Sooyyomaa iddoo addaa Shanqaxee jedhamutti ajjeesuun akkasumas mana jireenyaa obbo Dhugumaa iddoo isaa gubanii barbadeessuun horii isaa saawwa 7 harree 2 fi lukkuu 2 ooffatanii deemuun guyyaa kaleessaa sadaasa 2023 ganda guutee mana barumsaa Shummee keessatti qalatanii nyaachuun gabaafame. Akkasumas godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan ganda Tuulama Biyyaa iddoo addaa Dabaqaa jedhamu keessaa sadaasa 2023 manneen qonnaan bultoota 3 fi midhaan isaanii mi'oota mana keessaa dabalatee jalaa gubanii barbadeessuus maddeen gabaasan. Namoonni manniif midhaan isaanii jalaa gubachuun barbadaa'e kunneenis Dachaas Yesuus, Nagaasaa Tuuchoo fi Raamataa Shifarraa kanneen jedhaman yoo ta'an, Nagaasaa Tuuchoo jalaa loojoo kuntaala 9 fi boqqolloo hektaara 2 irraa roobaaf jedhamee haamamee jiru jalaa gubanii barbadeessuus dabaluun ibsaniiru. Lixa Harargee aanaa Ciroo keessatti maatii qabsaa'otaa irratti dararaan jabaachuu irraa kan ka'e qe'ee gadhiisuun godaanaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalboora Addunyaa dabalata qabam. Oromiyaa guutuu keessatti yeroo ammaa rakkoolee jajjaboon uummata Oromoo irratti kaadirota piippiin jabaatee kan jiru ogguu ta'u, maqaa ilmaan keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun maatii qabsaa'otaa saamaa hidhaa fi ajjeesaa kan jiru waraanni koloneel Abiy Ahmed ergama murna tokko milkeessuuf jecha gochoota dabaa seenaaf hin tollees hojjechaa jiru. Haaluma kanaan sadaasa 2023 godina Lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Luugoo Baddeessaa keessatti milishootni farra riphee lolaa jechuun of waaman maatii qabsaa'otaa danuu qe'ee fi qabeenyaa irraa buqqisaa jiraachuu fi gariin ammoo hidhaa jiraachuu kan himan maddeen rakkoo waraanni faashistii kunneen namoota irratti dalagaa jiru dhiyeessuun namootni baqatan muraasni maqaan isaanii Hasan Yuusuf Muhammad Saidoo fi Kebeek Abrahaam kan jedhaman yoo ta'u, Shukkee Adamii fi Muhammad Saidee kan jedhaman reebicha ulfaataa irratti geggeessuun hidhanii akka jirantu himama. Dabalataanis onuma Ciroo keessatti maqaalee hedduu dha'uun saamicha jabaa hawaasa irratti dalagaa kan jiran waraanni goolessaan piippii kunneen hawaasni yeroo ammaa bahee nagaan galuu hanqachuun jireenya ijibbaataa jiraachaa akka jirus dabaluun ibsu. Kaaba Shaggar aanaa Darraa keessatti namootni nagaan hidhattoota sirnichaan ajjeefamuun beekame. Jaalnimoonaa Faayisaa waan qindeeffate qabam. Yakka waraanaa hidhattoonni biltsiginnaa raawwachaa jiraniin gochoonni badii uummata nagaa irratti geggeeffamaa jiran haalan jabaachuun Oromiyaa keessatti birmannaa fi dhageettii dhaabbata mirgoota namoomaa miliqfamuun akkasumas ija addunyaa jalaa dhokfamuun ajjeechaan gara jabeenyaan raawwatamaa jira. Haaluma kanaanis sadaasa 2023 godina Kaaba Shaggar aanaa Darraa ganda warree Gabroo jedhamu keessatti manguddoo ganna 75 Damisee Addanoo jedhamu akkasumas ganda Manqataa jedhamu keessatti manguddoo ganna 65 Buzee Birruu jedhaman loltoonni piippii gara jabeenyaan ajjeesuu maddeen aanichaa dubbatan. Kaaba Shaggar dabalatee giddugala Oromiyaa keessatti haleellaa meeshaa gurguddaan godhamaniin akkasumas loltoota gara jabeeyyii naannichatti bobbaafamaniin ajjeechaa hidhaa fi saamicha dabalatee gochoonni gara jabeenya hedduun uummata nagaa irratti geggeeffamaa kan jiran ta'uu gabaasaa turuun ni yaadatama. Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii keessatti abbaa fi ilmi waraana maafiyaa piippiin ajjeefamuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaalbilisee sabaa. Ajjeefamuu fi hidhamuu uummata Oromoo qaamoleen miti mootummaa kanneen akka dhaabbileen gargaarsa fannoo diimaa akkasuma dhaabbanni mirgoota namoomaa ifaaf ifatti dubbachuu baatanis rakkoon karaa murna bilxiginnaa hawaasa nagaa irratti adeemaa jiru Oromiyaa keessatti babal'achuun gariin namoota waraana bilisummaa Oromoo nyaachistaa fi
daandii agarsiifta maqaa jedhuun ajjeefamaa jiraachuutu himama. Akkuma kanaan Sadaasa 5/2023 godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii ganda Gaacii keessatti waraanni maafiyaa PP abbaa fi ilma maqaan isaanii Fayyumaa Waaqwayyaa fi Jireenyaa Fayyumaa jedhaman naannoo keessan waraana bilisummaa Oromootu ture maqaa jedhuun yakka tokko osoo hin qabaatin raasa itti roobsuun akka ajjeesan maddeen himan. Waraanni goolessaan PP rakkoo hamtuu Oromiyaa guutuutti raawwachaa kan jiran hoggaa ta'u namoota gariin ilmaan keessantu miseensa WBOtii fi namoota kaan waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun hojjettu maqaa jedhuun duula duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun isaanii kun hiree uummata Oromoo gara badiitti geessaa jira jechuun jiraattonni dubbatu. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru waraanni Israa'el dhukaan gara 30 ta'an Libaanos irraa gara kaaba Israa'elitti dhuka'uu yoo ibsu, Hamaas gama isaatiin himannaan Israa'el gama fayyadama hospitaalaan dhiyeessite soba jechuun komate. Gabaasa wal waraansaa Israa'elii fi Hamaasiin wal qabatee Jaaldaandii Elemuu akka taanutti siniif dhiyeessa. Gabaasni Aljeeziraan kaleessa qabatee ba'e akka ibsutti waraanni Israa'el Libaanos irraa dhukaasni gara 30 ta'u kaaba Israa'elitti dhukaafamuu beeksisuu ibse. Dhukaasa kanaanis humni waraana Israa'el meeshaa waraanaatiin gara ka'umsa furguggifamaatti deebii kennaa jirraa kan jedhan yoo ta'u, gabaasichi qaama kamirraa akka itti furguggifame hin eerre. Aleellaa Israa'el irratti geggeeffamaa jiruun wal qabatee Birgeediin Qaasam Libaanos irraa rookeetii 16 gara kaaba Israa'elitti dhukaase jedhe. Ibsa telegiraamii isaa irratti maxxanseen Birgeediin Qaasam Libaanos Naariyaa fi kibba Aayifaa irratti dhukaasa banuu ibseera. Dhukaasni kun kan raawwatame deebii Israa'el ajjeechaa fi weerara uummata keenya Gaazaa irratti raawwatteef jechuun gareen kun beeksise. Israa'elii fi Hamaas aleellaa torban arfaffaa lakkoofsiseen meeshaalee waraanaan wal rukuchuun cinaatti wal komachaa kan jiran yoo ta'u, Hamaas gama isaatiin Israa'el waa'ee hospitaalotaa soba facaasaa jirti jechuun komee isheen dhiyeessitee turteef deebii laate. Dubbii himaan Hamaas Osaamaa Amdan Beeruutitti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin waraanni Israa'el dirree irratti kufaatii waraanaa isaan mudate dhoksuuf soba facaasaa jiru jedhe. Himannaa Israa'el Hamaas hospitaalonni akka bakka misaa'ilatti furguggisanitti fayyadamaa jiran jette sababa kan hin qabne ta'uu ibsuun kufaatii onkoloolessa 7 irra ga'ee sobaan haguuguun hin danda'amu jedhan. Kana malees ibsa isaaniin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hospitaalota daawwachuun soba Israa'el akka mirkaneessu gaafannas jedhaniiru. Kun kanaan osoo jiru dubbii himaan ministeera fayyaa Gaazaa Israa'el hospitaala Al-Shifaaf waan hamaa qopheessaa akka jirtu akeekkachiisan. Dubbii himaan kun akka jedhanitti hospitaalichi buqqaatota dabalatee namoota madaa'an dhukkubsatoota tiruu daayilesii fi daa'imman reefuu dhalatan kumaatamaan lakkaa'aman kutaalee yaala cimaa daa'immanii keessatti kan keessummeessu waan ta'eef baqachuun hin danda'amu jedhu. Kanaafis hospitaala Al-Shifaa eeguun itti gaafatamummaa UN, WHO, Fannoo Diimaa fi kanneen biroo waan ta'eef sana gochuuf hojimaata murteessaa fudhachuu qabu jedhan. Hospitaalichi tajaajila haala yoo ta'e dhukkubsattootaas ta'e kanneen miidhamaniif kunuunsi fayyaa hin jiraatu. Kun akeekkachiisa waan ta'eef hospitaalli kun addunyaa guutuun eegumsa argachuu qaba jechuu gabaan Aljeziiraa irraa arganne ni addeessa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenyaa saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Qophiilee keenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.